Kitaaba Qabrii Soddoma Fixabaas Museetiin. Karoora Abbaa Torbaa. Abbaan torbaffaa Shifticha Meelik Abiyyeen ilma isaa Amma Yesuusiif, Amma Yesuus immoo ilma isaa Asfaawwasaniif, Asfaawwasan ilma isaa Wasan Saggadiif, Wasan Saggad immoo ilma isaa Saala Sillaaseef, Saala Sillaaseen ilma isaa Hayila Molokotiif, Hayila Molokot ilma isaa Meelikiif. Hawwiin karoora saaminsaa lafa Oromootiif tumanidha. Abbaan ilmaaf ilmi ilma isaatiif dabarsaa. Abbaa torbaffaa namtichi Abiyyee jedhamu irraa ka'ee Milik bira ga'e. Shiftichi guddaan Habashaa Milik shiftummaa irree godhatee hawwii karoora abbootii isaa bakkaan gahuuf hawaasa biroota kumaatamaan nagaan heeraa fi seeraan wal bulchaa ture nagaa dhoorge. Warra hin gabbarru jee mara fixe. Shiftummaa fi saamisa gara jabummaatiin hawaasa nagaa lafarraa duguugaa ture. Hawaasa Oromiyaa kanneen gabroomsaaf harkan kennuu didee irree fi humna qabanii Milik dura dhaabbatan keessaa tokko Oromoo Ituuti. Hawaasni Carcar akkuma Oromoota biratti erga weerarri lafaa fi eenyummaa isaanii irratti xiyyeeffatetti dhufee jalqabee wareegama baay'ee kafale. Wareegamni kun sababa lafa isaa badhaatuu fi qabeenya uumamaa isaatiif malee nama miidhee yookaan daangaa Oromootti cehee akka hin tahin ni beekama. Wareegamni harkaa fi harma muraa aanolee fi calii calanqoof kafalames fakkeenya kanaan addaatii miti. Milik bara 1883 keessa bakka bu'aa isaa kan ta'e Dajjeesmaach Walda Gabreel Abbaa Seexaan kaayoo abbootii isaa akka fiixaan baasuuf qawwee faranjoota irraa argatee dhachiisee gama Oromoo Ituu babbaase. Oromoonni Ituu Walda Gabree meeshaa waraanaa kan biyya alaata irraa argatanii fi loltoota baay'inaan lakkaa'aman fudhatee Oromoota Carcar gabbarsiisuuf itti duule. Lola guddaa bara 1883 keessa magaalaa Matahaaraa irra gaggeeffameen waraanni Abbaa Duulaa Yaayyaa Alii Sireetiin hoogganamu meeshaa waraanaa aadaatiin shiftoota qawwee lolu salphisanii of duuba deebisan. Lola jabaa bara 1884 magaalaa Bordoddee iddoo gaara Guuraa jedhamu beekamu irratti adeemsifameen Dajjeesmaach Walda Gabreen Abbaa Seexaan salphina Oromoo Ituutiin magaalaa Matahaaraa irraa isa mudateen haloo bahuuf waraana dabalatee Carcar keessa qubate. Hoogganaan waraana Oromoo Ituu Abbaa Duulaa Yaayyaa Alii Siree loltuu Habashaa tan meeshaa waraana ammayyaatiin isa caaltu lola tooftaan dabaale bakka waraanni nafxanyaa qubatee jirutti marsuun halkan dukkanaa gaagura kanniisaa 52 itti naanneessanii bulchan. Yaayyaan ganama barii osoo waraanni nafxanyaa lafaa hin ka'in waraana isaa baala ceekaa akka dibatan gochuun gaagura kanniisaa dhadhaa itti dibuun yeroo aduun oogwitu kanniisa gaaguraa itti dulchise. Waraana nafxanyaa salphisee if duuba deebise. Lola guyyaa kana irratti afuuraan hogguu dubbatamu jarri waa karaan beeku keenyummaa deddeemanii kanniisaan itti duule Yaayyaa Alii Siree faani jechuun hanga Oromoon Harargee keessatti dhaloota dabarsaas ga'e. Walda Gabreen salphina Oromoo Ituu irraa duula Matahaaraa irratti bara 1883 fi Bordoddee irratti bara 1884 isa mudate irraa qabsachuuf humna guddoo Carcaritti sochoose. Bara 1885 keessa loltuu fi meeshaa waraanaa idaatee Oromoota Ituu gubbaa dhaabbate. Lolli kun Oromoo Ituu biratti lola jiisaa jedhamuun beekama. Hiikkaan isaatis lola ilmi namaa akka qaratti jigee akka jechuuti. Lola ilmaan Oromoo akka xaafii haamanii lafa ciiftutti lafarra afan. Guyyaa Oromoon Ituutti cabde. Guyyaan Oromoon gootota isiitti dhabde. Guyyaa Oromoon Ituu hoogganaa waraanaa Abbaa Duulaa Yaayyaa Alii Siree itti dhabde ture. Bara san hoogganaan waraana Oromoo Ituu Yaayyaa Alii Sireeti. Itti aanaan itti gaafatamaa waraana Oromoo Ituu Muciyaa Mammuceeti. Itti aanaa sadaffaan Diddaa Baruruukooti. Abbaan Gadaa itti Saaroobaati. Lafti lolli irratti gaggeeffame Bordoddee fi Hora jidduu bakka Arbaa jedhamtu irratti ture. Warri seenaa lola sanii ibsu yeroo dubbatan
manguddoo dooyyatti baatee teessu lolli akkami jedhanii warra lola irraa galee gaafatan. Kushee ciisaa fi du'ee ciisaa hin beeknu martinuu ciisaa jechuun dhumaatii namaa ibsan. Lola kana irratti hoogganaan waraana Oromoo Ituu Abbaa Duulaa Alii Abbaan Duulaa ifama. Lola kana irratti hoogganaan waraana Oromoo Ituu Abbaan Duulaa Yaayaa Alii Siree wareegame. Gaafa Yaayaa wareegamu Ituun hin hafne. Lolli lafa Arbaa jedhamuun beekamu irratti gaggeeffame kun guddinaa fi lubbuu namoota danuu fudhachuu irraa kan ka'e loltuun Oromoo Ituu reeffa hoogganaa isaanii fudhachuu hin dandeenye. Gaafa Abbaan Duulaa Yaayaa Alii Siree lola irraa deebi'u dubartiin ni beekti. Uummanni hundi ni beeka. Geeraraa deebi'aa ture. Waraanni isaatis gammachuun guutamee gammadaa galaa ture. Marsaa tana geerarri hin jiru. Waraanni lola irraa deebi'aa jiru meeshaa waraanaa gad deebisee yaabbii irraa bu'ee callisaan guutamee jira. Dubartiin loltoota isaanii simachuuf jaajjaa jirtu akka dur baran hin qunnamne. Yaayaan geeraraa waraana dura bu'ee deemuu dhabde. Ituun meeshaa waraanaa gad dachaaftee gaangee irraa buutee deemtu argaan dubartiin kana agarte akka rakkoon jirtu akka yaayaan hin galin hubatte. Dubartiin oriitee wal geessee diroo raasuu jalqabde. Yoo dheessanii gootaraa seentan areerrinuu foon abbaa keessanii jechuun itti weeddifte. Dhugaa dubartoonni kana jettee itti weeddiftu Oromoonitu haala kana booda qolaa mucaa jalatti deebi'uun reenfa Yaayaa Alii Siree kaasuuf waraana dirree lolatti deebise. Lola guddaa dubartiin osoo keessaa hin hafin qooda irraa fudhatte kana irratti lubbuun ilma namaa akka baala mukatti harcaate. Dubartiin lakkoofsaan baay'ee taate lola kana irratti wareegamte. Warri dhiiratis daran. Waraanni reeffa Yaayaa Alii Siree kaasuuf irratti gaggeeffamu wareegama lola duraan irraa kafalame dachaan hedduu caala. Wareegama guddaa booda reeffa Yaayaa Alii Siree dirree lolaa keessaa kaasan. Reeffa kaasuu bira darbanii nafxanyaa isaanii lolaa turte daaraa godhan. Nafxanyoota hedduus booji'an. Yaayaan iddoo lafa dhaloota isaa amma Ciroo Araddaa Waaccootti awwaalan. Yeroo Yaayaa Alii Siree itti wareegame kun yeroo Yaayaan gadaa fudhachuuf yeroo waggaa tokko hin guunne hafeef keessa ture. Karaa biraatiin waggaa itti aanu abbaa gadaa Ittisaa Roobaa irraa gadaa fudhatee abbaan gadaa Ituu kan ta'u Yaayaa Alii Sireetti haa ture. Lolli itti fufe. Bakka adda addaa irratti adeemsifamee erga ture booda abbaan gadaa Ittisaa Roobaa wareegame. Itti aanaan mucee Duddaa Boruuruukoo wareegame. Mucee Mucee boojamee qabame. Dajjazmaach Walda Gabreel Abbaa Sheexaan mucee erga qabe booda dachii keessatti mormaa gad awwaalee yoo nuun loluu dhiiftee harka kennite yoo Ituun harka kennachiiste ni baata jedhaniin akka Ituu harka kennachiisuuf kadhachaa ture. Muceen akka mormaa gadiin awwaalamee jirutti Dajjazmaach Walda Gabree Abbaa Sheexaan ofitti hamee natti gadi ji'i wayiin gurratti siif himaa jeen. Walda Gabreen oduu naaf himuuf deema jedhee gurra isaatiin itti gajjee. Muceen haala mormaa gadiin awwaalamee jiruun gurra Walda Gabree Abbaa Sheexaan hundetti irraa buqqisee kutee tu jedhee tufeef. Gochaa mucee Dajjazmaach Walda Gabree Abbaa Sheexaan irratti hojjete manguddoonni Walda Gabreen Amaaraa kan mataa bututtuudha. Amaaraan gooftaa jedhee dhiiroo dhiira teenya sakaraata lubbuudha jechuun haala jiruun mirrigaan dhalootaaf dabarsan. Maarri yeroo inni Oromoo Ituu lolaa turetti yeroo roobni roobu yeroo faradoon isaanii bishaan obaafatuuf fagoo irraa hin deebifne yoo faradoo isaanii waan dheechisan dhiyoo argatan yeroo mukni dahoo isaaniif ta'uu jirutti fayyadamanii Oromoota Ituutti waggaa 2 keessatti lolaa turan. Yeroo marsaa tana keessatti lolli itti hammaatee akkasumas tarii yoo marsaa tana keessatti sinqiin irraa dhumte of duuba deebi'anii sinqii isaanii qopheeffatanii marsaa akka armaan olii san deebi'an waggaa 2 haala kana Oromoota Ituutti lolaa turan. Dabalataan Amaarri guyyaa duulaa sababni guyyaa duuluuf qawwee qaba. Fagootti ilaalee ofirraa dha'a. Ituun baay'inaan halkan duulaa turte. Qawwee waan hin qabneef halkan dukkana dahoo godhatanii itti dhihaatanii waraanuu danda'an. Guyyaa jara gargaara. Halkan immoo Oromoo Ituu gargaaraa ture. Shiftoonni Habashaa erga uummata keenya cabsaniin booda haala uummata keenya ittiin gabroonfatanii fi qabeenya biyyaa itti saaman mijjeeffatuun seera uummata keenya irratti baafatan.
karoora isaanii hojii irra oolchuuf jalqaba sirna gadaa labsiin iggitan yookaan ugguran hoogganaa uummata Oromoo warra lubbuun hafanii fi hawaasa fincila nutti kaasa jaanii shakkan magaalaa keessaa fi karaalee gubbatti fannisan. Naftanyoonni qawwee hidhatan bakka bu'oota isaanii godhatanii biyya keessa facaasanii warra fuula itti guure hunda akka ajjeesan mirga kennaniif seenaa safuu aadaa fi hoodaa uummata Oromoo calaqqisiisu hunda ija isaanii duratti dhabamsiisuun Habashaatiin bakka buusan. Shiftoonni Habashaa loltuu isaanii biratti yeroo gabaabduu keessatti Habashoota naannoo isaanii keessa fidanii biyya keessa qubsiisan. Loltoota Habashaatii fi qubattoota biyya Habashaa irraa fidanii of bira qubsiisan hunda akka qotee oomishee qoraan fotteessee citaa fardaaf gaangee fi harree haamuu fi bishaan lagaa waraabee obaasee nyaachisuuf uummata keenya irratti dirqama godhan. Waan qawwee qaban qofaaf uummata keenya bakka hundatti kabajaa dhoorgan. Olaantummaa horan. Uummata keenya waan qawwee hin qabneef gadaantummaan kan du'e ol kan jiru gad mudatan. Gaafas irraa kaasee uummanni keenya sadoo fi nagaya dhifama. Gaafas irraa kaasee uummanni keenya sadoo fi nagayaan adda bahe. Hiyyummaa, dhukkubbii fi wallaalaan dhaalame. Mootummaa isaaniitii fi sirna walqixxummaa kan beekaman adda citanii bulchiinsa diinaa kan afaanii fi aadaa isaa hin beekne jala seenan. Uummata keenya dirqiin mude gabrummaa jalatti kufe. Cabaa fudhatanii akka diinni fedhu hin taaneef gama danda'an hundaan sirna gabroonfataa dura dhaabbachuu jalqaban. Qabsaa'ota Oromoo tuutaa fi tokkeenis naftanyaa fi qubattoota Habashaa haleeluun barreessaan turan lakkoofsaan hedduudha.